maqaan koo Dheeressaa Guyyaa jedhama. Kan nuti Yuunivarsiitii Wallorraatti Desse Kaampaasii barataa aartiidha. Aartii waggaa lammaffaa barachaa jirudha. Sanaan kan wal qabatee walitti bu'iinsi gama sabaatii walitti bu'ee bifa jijjiirratee barataa Oromoo irratti xiyyeeffatee ajjechaa qaama garaagaraaraan kan ka'e achii baaneeti ammayyuu asitti kan argamnu. Sanaan kan wal qabatee illee hanga yawwanaatti gochi sun naannoo baatii lammaffaa 24 kaasee hanga yawwanaatti furmaata hin argatin jira. Barataan keenya illee kaan achiiti lubbuu isaa baafatee gara maatiitti kan jiru hanga yawwanaa barnoota hin argatin jira. Kaan achi keessatti illee karaa hin beekamne lola garaagaraatiin karaa sektoroota garaagaraan illee miidhaan garaagaraa ragaa jira. Kanaatiifis gama barbaachisu hundumaatti deemnee iyyannee sadarkaa hundumaarra deemnee illee hanga yawwanaatti furmaata dhabneeti kan jirru. Sana wal qabatee illee hanga yawwanaatti kan nuti barbaadnu barnootadha. Achitti barachuuf immoo daayirektiidhaan nageenyi naannoo sanaa hin tasgabboofne, nageenyi naannoo sanaa eegamuu waan hin dandeenyeef barnoota barbaannaati. Barnoota akka nuuf laattan innee qaama mootummaa jiran hundumaatti deemnee iyyannus hanga yawwanaatti furmaatti nu laatamne. Sana wal qabatee illee barataan keenya fala kan dhabeellee gariin isaallee qeetti deebi'ee hanga yawwanaa carraa barnootaa dhabeeti kan jiru. Gariin isaa immoo fala gaafa dhabu achi deebi'ee qeeduman illee duu qaba jedhee deebi'ee gaafa jedhullee achiin immoo siistemni itti jijjiiramee barataan keenya kan akka inni sadarkaa FP jala galu akka inni immoo barnoota irraa galu kana malee immoo walitti qabanii ta'anii barataa irraa adda baasanii har'a barsiisanii kaanii qormaata fudhatee akka inni gireedii hin taane fideellee booddeetti abdii akka inni godhamne illee irratti godhamaa jira. Maqaan koo Barataa Bantiin jedhama. Baardar Yuunivarsiitii irraa muummee barnoota ji'oogiraafiin baradha. Akkuma obboleeyyan koo amma kaasanii jiranii aadaa garaagartummaa uummata Oromoo fi uummata Amaaraa gidduutti garaagarummaa sanyii uummaatiin jechuudha. Si'a takka yeroo lama ka'ee ture, si'a takka akkanii gallee warratti gallee jechuudha. Haala garaagaraa tokko ta'ee ture barataan rukutamuu, kaan waraanamuu, kaan shibuu garaagaraa jechuun bifa zangii feminaamni barataa rukutanii miidhuudhaan barattoota baay'ee akkuma danda'anitti akka waaqni nu baasetti keessa baane isa dubbii jalqabaa manatti galle jechuudha. Yeroo manatti gallu reefu torbee tokko sun warra bira hin baasini amma beeksisa baasee barattoonni galtanii gara barnootaatti deebitanii akka barnoota itti fuftanii eegaltanii jedhamee beeksisi baanaan ijoolleen gizee sana dawwalanii nutti himanii jechuudha. Innaa deebinee barnoota akka deebineeni yeroo nu deeme jechuudhaan dubbii isa dura keessanaa jechuudha. Annee fakkeenyaaf ana kabuutti har'a dhaqee barumtaasaa faayinaalii hojjedhee iftaan itti darbeellee qormaata hojjedhee mataan miila qormaataa tuun argine jechuudha. Jechuun maal akka inni jedhu gaaffii masaa ilaalee haa ta'u dhabee dhabuun qormaata sana of dabarsinaas ganaa waan baay'ee piroosesii dheeraa waan jiruuf sana immoo milkaa'u akkasumas milkaa'u dhiisuu hin danda'a piroosesii qabu sana jedheetanii akkasumatti itti dinnee bakka barattoonni akkasitti hojjennee barattoota baay'ee barattoonni Oromiyaa irraa asii achi dhaqanii hundumti keenya bifa kanaan qormaata sana hojjechu. Maqaan kiyya Jaafar Adam naan jedhani Walloo Yuunivarsiitii irraa dhufee sooshiyooloojii waggaa sadaffaan baradhaa jechuudha. Nuti gaarra kaas jirru jalqaba maatiin keenya barnootaaf mana nu baasanii nullee fedhii barnootaa qabaanneeti ulaagaa barbaadamu kamillee guunnee gara yuunivarsiitichaatti deemnee jechuudha. Yuunivarsiitii biyya nagaa qabu akka kana duraa seenee jechuudha. Garuu gaafa dhannoo wantichi akka kanaan taane guyyaa tokko boqonnaa utuu hin argatin ji'a jaaffaa keessa geejjiraa jechuudha. Jeequmsi naannoo Amaaraa keessatti jalqaba yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti eegalee jechuudha. Ji'a lammaffaa gaafa 29 irraa kaasee halkan sanatti halkan tokkotti lubbuu ijoollee lamaa achi keessatti hidhamne yuunivarsiitii Waldiyaa sana keessatti. Achumarraan immoo gaafuma sana ji'a sadaffaa gaafa guyyaa tokko achiin Dabra Biraan yuunivarsiitii keessatti mucaa waggaa sadaffaa tokko lubbuu isaa dhabne jechuudha. Ammas itti fufee jechuudha. Baaraga kana keessattuu jirru Walloo Yuunivarsiitiitti as deebi'ee jechuudha. Ji'a sadaffaa gaafa guyyaa 3 irraa kaasee achi keessatti jeequmsa ta'een jalqaba irratti mucaa Wallaggaa Wallaggaa kan ta'e achi keessatti lubbuu isaa dhabne. Kanarraa kan ka'e achi keessaa baqannee dhufne gara maatii gallee jechuudha. Amma immoo ji'a afuraffaa gaafa 24 keessa Walluma Yuunivarsiitii keessatti dhalataa Baalee kan ta'e mucaa maarkeetingii waggaa lammaffaa baratu tokko Sayyid Tayyib jedhama. Mucaa sanas achitti ajjeesanii jechuudha. Otoo humni nageenyaa kan mootummaas ta'e kan naannoo federaalas kan naannoos gibbii guutee jiru duutii mucaa kanarratti gaggeeffamte jechuudha. Kanarraa hafeen ijoolleen keenya immoo sodaa lubbuu isaaniitiif jedhanii achis hin deemne asuma jirra jechuudha. Ministeera barnootaa illee dhaqnee gaafannaa nageenyi isiniif eegamaa achitti deebi'aa achitti barattuu isinii dheeksifnaa waa hunda jedhanii achitti kanaan noomasiisanii kanaan deebi'aa ta'e turre jechuudha. Kanumarraa fuudhaan immoo yuunivarsiitiin garaagaraas immoo gurroo qabanii taa'aa turan. Gara yuunivarsiitii Gondar yoo deemne ji'uma afuraffaa kana keessatti mucaan Arsii Maashoo Umar
ni ajjeefame jechuudha. Sanarraa ka'ee ijoolleen keenya achi keessaa ni battanamte. Gara Bahar Daarittis akkasumatti darbe. Gara Dabra Maarqosittis Dabra Taaboor keessattis immoo ijoolleen keenya summii nyaachifamanii nama 200 ol hospitaala keessa yeroo itti ciisanii turanitti kan hundi nurratti ta'e jechuudha. Sababa Oromummaa qabnuuf qofa diinummaa biraan qabnu nuti. Uummata Amaaraa irratti uummata Amaaraa harka murre. Nuti uummata Amaaraa harma murre. Oromummaa qofaaf kan hunda nurratti hojjetan jechuudha. Kanarra darbee immoo sektoroonni mootummaa naannoo Amaaraa keessatti argaman duula barattoota Oromoo irratti gaggeessanii barataan keenya har'as barachuu danda'an jiru. Barattoota 8,000, 10,000, 6,000 keessa barataa 500, barataa 800 kanaatu deebi'ee barachuutti jira jechuudha. Barattoonni 10,000 lakkaa'aman dheengadda dhugaadha ministeerri barnoota afaan isaa dhugaa dubbateera. Barattoota 35,000tu maatiitti galee maatii bira jira jedhee dubbate jechuudha. Maqaan koo Barataa Dirribaa Gurmeessaa jedhama. Kanarraa dhufee naannoo Amaaraa keessa yuunivarsiitii Walloorraa dhufee Dasee Meen kaampaas jechuudha. Barataa muummee barnoota afaan Ingiliffaa fi litireecharii waggaa 3ffaan baradha jechuudha. Egaa akkuma waliigalaatti obboleeyyan keenya kan kaasanii naannoo Amaaraa keessa kan jiru rakkoon rakkoo siyaasaati waan ta'eef rakkoo siyaasaa immoo furuu kan danda'u barataa aduuntaan mootummaan jechuudha dirqama kan qabu. Nuti garuu akkuma obboleeyyan koo kaasan waan sanyummaadhaan Oromoo ta'anii qofa saba biraarraa kophaatti adda nu baasanii karaa adda addaatiin nu adamsuudhaan kan ka'e lubbuun barataa torbaa ajjeefamee gara maatii isaatti galee kaasaa mooyyuu miidhaan qaama salphaa fi cimaan irra ga'uudhaan barataa hedduun immoo ari'atamee sodaarraan kan ka'e jechuudha. Karaalee adda addaatiin karaa qaxxaamuraatiin bahuudhaan maatii isaa biratti yeroo ammaa kana rakkachaa jira jechuudha Oromiyaatti deebi'ee. Egaa akkuma waliigalaatti kan beekamu nuti kan mana baana calqabni keenya iyyuu barnoota jechuudha. Barannee nama ta'uudha biyya keenya